yaamam yookiin ammoo mootummaan kun kufuu qaba. Abiy must go yeroo jedhamu Oromoon optioniin yookiin ammoo advantage wanti inni lafaa qabu maali? Gaafilee jedhan gaafilee hayyoota garaagaraa irraa gara keessaatiin na dhaqqabanii wal qabatee Oromoodhaaf hubannoo waan irraa hubannuu fi waan argaa jirru keessaa gaafii guutuullee yookiin ammoo deebii dhibbaa dhibbattillee deebii ta'uu baatu Oromoon maaliif yeroo ammaan tanaa mootummaa kanaan must go Abiy must go sistemni mootummaa kanaa must go wanti jedhamuuf maali? Kashalabboon isaanii ammoo duulli isaan banaa jiran maalii kan jedhu waliin ilaalla. Oromoon wanti hubachuu qabu wanti sirriitti beekuu qabnu yeroo ammaan tanaa maal keessa jirraan. Oromoon har'a maal keessa jira? Oromoon hiriiratti ni deebina yoo jedhu, Oromoon mootummaan kun nurraa haa kufu yoo jedhu maal qabateeti? Maaltu jira? Maal lafaa qabna? Ammoo maaltu asiinuu nu gahee kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Irra guddaan ilmi namaa hayyoonni Oromoodhaa kanneen biyya keessa jirtanillee hubannoon gahaan akka hin jirre waa hedduurraa argaa jirra. Kanaaf Oromoon maaliif Abiy must go jedha? Maaliif? Maalime namni Abiy must go yoo jedhamu Abiy maal nu miidheedha? Abiy Oromoo maal miidhe? Oromoon yeroo ammaan tanaa namticha kana maaf jibbine? Dhugumatti Oromoon nama kana jibbuu qabdi moo nama kana akka nugusa inni uf baane sanatti qabattee deemuu qabdi? Yoo kana Oromoon maaliif nama kana akka jibbe? Namtichi kun akkuma halkan takka buleen Oromoo irratti waan inni godhaa deemaa jiru kaayyoo isaa sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Yeroo ammaan tanaa akkuma agartan Abiy urga guyyaa aangootti dhufe irraa eegalee Milinik hin faarsu, siidaa Haile Sillaasee dhaabu, siidaa Milinik dhaabu, Itoophiyaan wada qadmoowaa ganaanawaa bootawaa እንመልሳለን jechuu which is not totally true. ኢትዮጵያ መቼም ቢሆን ገናና አልነበረችም። ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የሆነች አገር አይደለችም። ፍጹም ጸረ ዜጎቿ የሆነች አገር ብትኖር ኢትዮጵያ ነች። ጸረ ዜጋዋ በራሷ ዜጋ ላይ ለሚ ሲረተቹ ብይ ለሚ ኡፊ ኡፍዱ በዶፍት ብይ ለሚ ኡፊ መነሂዳቲ ፊዮኪን ብያ አሪኡዳን አደድሩማዳን አመ የሮ አማንተና አፍሪካ ከሳ ቤከም አከ ብየተና ቢ እንጀሩ ከናብ Abiy must go wanti jennuuf yookiin wanti jedhamuuf karoora Abiy Oromoodhaaf harkaa qabu waan beeknuuf tokkoon tunnee haaraa illu. Mee Oromoon yeroo lafaa ka'u dhimma maaster pilaanii irra lafaa ka'e ni yaadattan. Gaafiin maaster pilaanii maal deebisee jira? Maaltu deebi'e? Dhimma maaster pilaanii irra gaafiin Oromoo maaltu deebi'e? Maaster pilaaniin maal nu jedhan sana yeroo sana wanti Oromoodhaaf hin taane hin barbaannu jedhaa turan. Garuu wantummaan takkittiin Oromoodhaaf deebi'e maaster pilaanii sunis hin dhaabbanne maaster pilaanii san daranuu jechuudha. Daranuu waan kallattii Oromoon hin beekneen walakkaa Finfinnee babbareechisaa Oromoon kun illee waan sanatti hinaafee gara magaalaatti akka makuu fi ganti kiyya akkanaa bareedu. Amma dura Ambooni Niiyork goonaa jedhanii turan. Amboon Niiyork goona jedhaniit mooraa awutoobisaa tokko ijaaran. Mooraan awutoobisaa ji'a lama keessatti caccabee I don't know mannummaan hiyyeessi dhoqqee irraa ijaaratullee mooraa akkasiin ta'u. Afaaniin Oromoo sossobaa Oromiyaa Amboon Niiyork goona jedhaniit Amboon dachii duraan isaan manna haaraa bareedaa jiru isaan qabanuyyuu daaraa godhan harka. Daaraa godhan maqaa qofa. Kanaaf mee gaafii maaster pilaanii Finfinneetii wal qabatee deebi'ee takkitti maaltu jiru? What question is answer? Dachee Oromiyaa irraa lafti isii fudhatamee kantiibaan magaalaa Finfinneedhaa manniin ijaaraa uummata magaalaatiif hiruun itti fufee jira. Amma Oromoo sossoo'uuf jecha baadiyyaa keessa deddeemnee lafa qonnaa deebisnee fi manni kenninee fi jiranii nama lamaa sadii mala kennanii akkuma amma artistootaaf kennan kana afaan bansiisaa jiru. Garuu Oromoon 300,000 ol ta'u kan waggoota muraasa qofa keessatti abbaa warraa 1,100,500 ol isa jala maatiin beekan jiru kan amma dura buqqee bakka inni jiru hin beekamu. Nama lamaaf nama sadiif lafa manaa kennanii ilmaan isaaniitii kennanii Oromoodhaa fi gaafii maaster pilaanii Mr. Maaster pilaaniin qindaa'aan deebisee jedhan tokko hin deebine. Oromoon abbaa biyyaa hin taane gaafilee Oromoo keessa. Oromiyaa hadha kan bulchaa jiru ilmaanuma Oromoo keessaa ba'an ilmaan OPDO bira dabranii hadha Oromiyaa kan bulchaa jiru hoggana poolisaa isaanii dabalatee eenyu bulchaara Amaararraa liyyuu poolisii hogganni itti dhufeera. Oromoon abbaa biyyaa ta'eere. Afaan isaa yoo laaltan afaan Amaaraa kan dur kutaa 5 ol irraa eegalamu amma kutaa 1 irraa jalqabuu qaba jedhame amma wanti bocamee lafa jiru ka kutaa 3 kan jedhu kun ka amma namni irra wal fixullee waggaa 3 dura
yeroo qubee irratti lola kaasu yeroo sana bocamee yeroo sana lafa jira kutaa sadirraa kan jedhu Oromiyaa keessatti amma immoo isallee hojiirra oolfachuudhaaf Abiy carraaqataara seenaa Oromoodhaa harka muraa fi kan harba muraa kan calii calanqoo dhabamsiisanii seenaan sun akka hin baratamne godhanii jiru seenaas dhabamsiisaa jiru sabboonummaan Oromummaa ilmaan Oromoo keessaa qulqullaa'ee miicamee akka badu Itoophiyaa waan jedhu kana qofa jalatti ilmaan Oromoo akka salaatan godhaa jiran ilmaan Oromoo akka sagadan godhaa jiran kun ifa waadaa dhaabbilee siyaasaa Oromootiif yeroo biyya alaatii isaan galchan gara biyyaatti galchan tokko hin guunne takka dhaabbilee siyaasaa Oromootiif waadaalee galaniif tokko hin guunne daranuu Finfinnee keessa galfatanii kana booda malabbaa keessanii fiddanii jedhanii yoo barbaanne isiniidha yoo barbaanne isin dhabamsiis yoo barbaanne isin ajjeesnaa jedhanii irratti fokkoraa jiru. Manni hidhaa yeroo ammaan tanatti Oromoota qofaan guutamee jira. Oromoota qofaan. Mana hidhaa kan duraan jiru daran manneen barnootaa elementariin godina Gujii keessaa yeroo ammaan tana mana hidhaatti jijjiirameera. Gujiin elementary schools baadiyaalee keessa maaliif ganda hunda high school waan hin jirre maaltu jira elementary school jira. Manni barumsaa hundi akka hin jenne laala baadiyaa hunda manni barumsa sadarkaa lammaffaa hin jiru elementary leen baadiyaa hunda jiran hundi isaanii mana hidhaatti deebi'anii jiran. Mana hidhaati. Kuni Gujii qofaa miti Wallaggas kanuma. Wallaggas kanuma. Gara biraatiin ammootu qabeenyi Oromoo ammallee jechuudha lafa dabalatee daldaaltota gurguddoo qabeenya isaanii irraa fudhanii dhabamsiisuu dabalatee biyya ari'uu dabalatee qabeenyi Oromoo lafaa fi manni illee saamamaa jira. Gubamaa jira. Lafti Oromoodhaa maddi walaabuu muramtee Sumaaleef kennamtee jirti. Deema achi jala bulaa jedhanii uummata ofirraa ari'aa jiran. Gara kaaniin lafti Oromoodhaa muramee kaartaa Oromiyaa kana dhabamsiisuudhaaf naannoo Amaaraatiin gara deemsa Harar naannoo Mataaraa irratti kennamee jira. Amaarri irra babal'ifatee jira. Gara biraatiin ammootu hooggansi qabsoo siyaasaa Oromoo warroonni gaggeessan yaaliin ajjeechaa irra deddeebi'ee irra godhamee jira. Jeneraal Kamaal irra deddeebanii godhanii, Jawaariin irra godhanii, Daawud Ibsaa irratti dhaadataa jiranii, Baqqalaa Garbaa 10 deebi'anii irra dhaadatanii, Mararaa irratti dhaadatu. Hooggantoota isaanii isaan jala jiran ammoo guuranii mana hidhaatti naqanii jiranii. Hidhaa jirtu ilmaan Oromoodhaa. Inni biraa ammootu dhaadannoon dhaabbilee siyaasaa yeroo ammaan tanatti yeroo koronaan jiru kanatti dhaabbileen siyaasaa Oromoo uummata hiriira baasaa jiran jedhanii isiniinaa likkitti isin galchinaa maal isin godha kana hangaasaan faati duraanuu dubbatteerti. Because hangaasaan faati qaama OPDO'n yookiin ammoo PP'n ittiin hara baafattu yookiin hargantu qilleensa ittiin ofirraa baaftu yookiin ajaa ittiin ofirraa baaftu ittiin dhuftu jedhaa jiran godhamaas jira ittis deemaa jirra. Inni biraa wanti isin ergu abdan ajjeechaan ilmaan Oromoo ajjeechaa jedhamuu irra dabree bifa suukanneessaa ta'een irratti raawwatamaa jira. Nama ajjeesanii morma qalanii waraabessa nyaachisuun fuulli isaa akka hin beekamne asiidii itti naquun sanumaayyuu leeffa lafa argame osoo ayidiin waliin jiru waraqaan eenyummaa waliin jiru nama kana dhossanii ta'e jedhanii awwaaluun maatii itti yaamuu dhabuun hanga maatiin ijoolleen maatii nama kanaa dhabnan osoo awwaalan namni kun awwaalamuu osoo beeku bulchiinsa argee ba'a osoo beeku osoo ayidiin nama kanaa waajjira isaanii poolisaa galee harka isaanii ta'u osoo gabaasni kun isaan harka jiru maal godhan nama kana awwaaluu dhiisaniiti nama kana maatii bira maatiitti himuu dhiisaniiti ijoollee daa'imman dhiisaniiti awwaalan eenyu maal dhossuuf gara biraatiin dubartii ulfaa tumanii dhukkee irraa kaasanii ajjeesan kuni gabaasa Amnesty International ilfa irraa baasan. Nama bilbila walgahii keessatti akkamiin kaaftee jedhanii ol fuudhanii dhahanii keessa ari'an hujii irraa nama ari'an nama ajjeesan nama wal bilbila kaasteef nama ajjeesu wadha. What kind of arrogant government we have? Mootummaa akkam aramanii addunyaa kanarratti beekamee hin beekne Hitler yoo ta'e malee ummanni akka kanaa biyya bulchaa jira mootummaa Oromooti jedhanii yaaduun gantummaadha kan jennu kanaaf. Gara biraatiin hubadhaan mallee haadha daa'ima hoosistu oorruu ishiin qotattu keessatti daa'ima fuudhanii yoo bira ajjeesan ijoollee daa'imman dubartii
ijoollee daa'imman amata 9 amata 10 amata 13 hanga 17 ijoollee loxobbee reef lafaa dhufaartuan fuudhanii yeroo reeppi godhan yeroo goch hin taane irratti raawwatan maaltu siif hafe Oromoon maal wantu maal hafe jettu ati maali kana qofaa miti aangoleen murteessaan biyya san keessa jiran akka jirutti Oromoo harka hin jiru Oromoon onti harkaa qabdu yoo jiraate miidiyaa arrabaa bananii hayyoota Oromoo, hooggansa Oromoo, qabsaa'ota Oromoo, aktivistoota Oromoo irratti duulu. Aangoon Oromoon harkaa qabdu aangoo taayee danda'aati kan himamu. Aangoon Oromoon yeroo hangaa qabdu aangoo Sisaay Baatiiti. Aangoo Sisaay Baatii. Aangoo itti kennanii obboleessa kan kee nama ajjeese barbaadi jedhanii haqa ilmaan Oromoodhaa kan awwaalaman baas jedhanii nama baasuu hin dandeenye. Aangoo baasuu hin dandeenye. Isaan kanniin waggaa 40 qabsoo Oromoo keessatti Oromoon bilisoomsan jennee warri nuti abdataa turre. Hayyoota jennee wanti nuti warri manni nuti faarsaa turre. Namni tokko aangoo yoo itti kenname ummata Oromoo warra ajjeese kan hubadhaa. Warra Oromoota ilmaan Oromoodhaa gara 300 oli. Nadhii gammadaaf dabalatee jechuudha. Warri dhabame jedhamu. Warri bakki isiin buuteen hin beekamne. Nama 300 ol. Bakka inni bu'ee hin beekamne hanga ammaa waggaa 2 guutuu aangoon kennamee fi nama tokkocha bakka isaa TPLF geessite gaafateetiin deebii namaaf sabaaf kennuu dadhabuun. Kuni kan godhuu dandeettu maali? Gaafii kanoota Tigraay Maqalee deemuu sila dirqama isaati. Because warri waan kana raawwate ajaja gubbaatii warri raawwate Maqalee jira kun OPDO inni dalaguuf. Gaafii takkaaf deebii takkittii kan nama takkaa deebisuu warra hin dandeenye aangoo akkasiiti ilmaan Oromoo aangoo qabdii kan Oromoon jettu hin jiru aangoo ituun qabdu tuun miidiyaa irratti nama duulu Taayyee Fa'aamiyam Taayyee Fa'aa Alii baatee Jaafar Alii Fa'aamiyam aangoon Oromooni namoonni Oromoonni aangoo qabanii jennee nu dubbatu. Nee kamtu jira? Tell me any good position that Oromo has. Murteessaa ulfii bakka ta'an. Hunda isaaniitu fayyaa fudhadhu, qonna fudhadhu, faayinaansii fudhadhu, kontiroobaandii, dinagdee waan alaa galu kana impoort ekspoortii fudhadhu. Qonna takkittii qofa namicha tokko jechi kaanii ittiin taphatan. Uummata Arsiitiin sossobuuf jecha. Uummata Arsiitiin sossobuuf jecha nama tokko waajjira qonnaa kaanii sagaleen isaan dhagahamu akkuma lammaa tokko miidiyaa irraa awwaalamee taa'uu qofa. Nothing. There is nothing. Wantummaan takkittiin Oromoon aangoo kan harkaa qabdi murteessaan jedhamu Oromiyaa keessas ta'e Itoophiyaa keessa hin jiru. Hin jiru. Inni biraa miseensonni mormitootaa warri mormitootaa maal jenna ture tafoo kaakaarii jenna malee kana booda taqaawamii hin jennuuni jedhameemi. Har'a immoo maal godhaman mana hidhaatitti hooggantoonni isaanii dabalatee Finfinnee irraa fuudhanii mana hidhaatitti guuruu hidhuu ajjeesaniitu osoo nama maatiif awwaala kennanii akkuma mucaa Gujii sanas walgahii keessa ajjeesanii amma awwaala dogongoraan ajjeesnee hanguma jedhame sanaayyuu aangawoota yookiin ammoo ilmaan Oromoo mana hidhaatii fuudhanii ajjeesanii maal godhaaran? Ajjeesanii maal godhaaran? Reeffaaf darbaaran. Hin awwaalaa jiran bakka namni hin qabnetti. Awwaalli ilmaan Oromoo ka agarre qofarraa dubbataa jira malee namni kan bakka namni arguu hin dandeenyetti jarri awwaalaa jiran. Akkuma dargiin 4 kiiloo keessatti nama awwaalu jarrillee awwaala akkuma koronaadhaaf qophaa qopheessite awwaala namuun argine qopheessaniidha. Awwaalu jiran. Nobody knows where they are doing garuu. Because nama xiqqaa miti kan fixaaran. Dargaggeessa xiqqaa miti kan fixaaran namni uummanni kun. Kuni tilmaamuu danda'ama. Magaalaa xiqqoo takka keessatti yoo namni lamaa guyyaa adiidhaan awwaalamu Oromiyaa guutuu keessa maal tilmaamaasi? Magaalaa xiqqoo magaalaa akka bishaan gurraachaa keessatti jechuudha. Guyyaa adiidhaan nama ajjeesanii yoo awwaalan. Ka'een nan garqaa reeffa sana boolla sana dhaqee baasee namnummaan asii awwaalame kuni maali jedhamuu hin danda'amu. Inni biraa manneen hidhaa keessa gadi baasanii ajjeesanii darbuun cicciranii feestaala guuranii bosona waraabessi jala facaasuun namoota eenyummaan isaanii hin beekamne amma san gamma ajjeesanii bakka hedduu akka gatame hidhamtoonni mana murtii hidhamtoonni manni murtii mirga wabiitiin yookiin walaba jedhee gadi dhiise gadhiisuu diduun san qofaa miti hidhamtoonni waggaa dheeraadhaaf hayyamni godhamee mana hidhaa keessaa gadi dhiifne osoo jedhaman mana hidhaa keessatti Oromoo ta'uu qofaaf achi keessa hambisanii achi keessatti akka hafan godhanii
hanga har'aa ulee itti jijjiiruu miti beekaa badha. Himannaa itti jijjiiraa jiran. Himannaan takkaa miti lamaa miti sadi. Yeroo tokko abaa'oo jedhanii kassasu. Yeroo kan dubartii reeppi goote jedhanii kassasu. Yeroo kan ammoo ammas deeggaraa abbaa torbee fi shanee yookiin woboo jedhaniitiin kissii kan irra banaa irra jijjiiraa jiran. Nama tokko osoo mana hidhaa keessa jiru kaleessa abaa'oo jettee kassastee har'a dubartii takka gudeeddee jettee kassasuun maal? Osoo mana san keessaa namni gadi hin bahin. Osoo mana hidhaa qaallitti keessa namni jiru. Dan ammallee osoo qaallitti kunis ta'uu dhabnaaniin amma immoo abbaa torbee deeggartanii yookiin ammoo woboo bosonaa namni mana hidhaa keessaa gadi osoo hin bahin. Oromoon akkana salphatti. Oromoon akkana kufte. So ilmaan namaa akkuma argaa jirtan amma kaleessa kan hime wadhaa boolee karaa boolee keessatti makiinaa isaa keessa ajjeefamee argame. Nama kana maatii isaa barbaadaa jedhan. Direedawaatti namtichi laangeedhaa ka'ee direedawaa dhaqee direedawaatti makiinaa hojjechiisu dhaqee ajjeefamee kottaa reefa fuudha yoo guree fuudha reefi finfinnee deemu. What are we waiting? OPDO'n kan kana gootuuf bar ummanni gadaa bahuufi. OPDO'n kan kana gootuuf waan feetan fidaa gadi bahaa dhukkee walirraa kaasnaadhaaf kana godhaa jiran. Isin fidhaaf kana godhaa jiran. Ummanni Oromoo kan akkamitti hubachuu dadhaba. Inni biraa yeroo ammaan tana Oromiyaa keessatti Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuun sodaatamee akka amma dura namni afaan Oromoo dubbatu qoma isaa dhiibatee afaan Oromoo amma garuu afaan Oromoo dubbachuun rakkoo ta'eera. Deebi'ee Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuun rakkoo ta'eera. Oromoo ta'uun rakkoo ta'eera. Rakkoo ta'eera. Not only that. Ijaan poolisa garagaltee ilaaluun si ajjeesiisa. Ijaan poolisa garagaltee ilaaltuun xiqqaa taatee guddaa manguddoo taatee dargaggeessa si tumsiisa, si dhoofsiisa, mana hidhaatti si darba. Ijaan poolisa ilaaluu dadhabuun ijaan raayyaa ittisa biyyaa yoo garagaltee ilaaltu biyyatti tumamtu. Not only that. Nama hidhanii erga hidhatti guuranii fixanii namoota akka abbaa gadaa boru fudhachuudhaaf abbaa gadaa ta'uudhaaf nama deemu. Lakki nuti namaa miti horii hiine yoo jedhanii sirratti qoosan maaltu siif hafe namni abbaa gadaa jedhamu yoo horiidha jedhame akka horiititti fassarame. Maaltu hafe? Tell me Oromummaa wantummaan salphinni naaf hafe ati jettu mee maali? Maaltu hafe bee? Waan ammaan dubbataa jiru kanatu ta'aa hin jirre moo Oromootu salphina jalaa bahe? Not only that. Kana booda Oromoon dhugaa dubbachuuf yoo taate waan kanatu naaf hafe wanti jettani yoo jiraate mana keetitti takkaan takkaa keetii qalamuu dhumachuu mana kan keeti akka harreetti si gara fuufis takkaa mana keessi seenu qofata. Tokkoon tokko balbala yaaniidhaan balbala heddu. Har'a nagaa ka'anitti jetteeti mana kan keeteet booruu ganama duuti mana siirba. Oromoon gadi baateet du'a ofirraa dhaabde. Mana teetteeti miti. Oromoon TPLF hin buqqistee TPLF lammataa ka ofirra keetti hiriiraan gadi baateeti malee mana teetteeti miti. Duuti manatti isin dhufti. Duuti guyyaa Rabbi jedhe osoo asirra teettu duuta. Duuti guyyaa Rabbi jedhe osoo konkolaataa ooftu duuta. Osoo xiyyaara balaliistu duuta. Osoo salaattu duuta. Osoo karaa deemtu kuftee duuta. Fe'amtee duuta. Oromoon, this is what we need to understand. Oromoon wanti hubachuu qabu haqni jiru eessa jirraa? Oromoon eessa kabajaa qabaa? Oromoon hin salphanne moo salphanne kan jedhu kan sirriitti beekuun barbaachisaa. Kana yoo kan hubanne Oromoon kana booda Tiraampitu maal jedha beektanii Tiraamp gurraachaan yeroo filannoodhaaf as deemu sana gurraachi biyya kanaa jedha maaltu sin hafe? Maaltu sin hafe? Gabrummaan leebariin isii fuud istaampiin jiraattanii hojii gaarii hin qabdanii gadaantummaa isinii dhagahamaa diraguma qofa xuuxxuu mirga hin qabdanii maaltu isin hafee jiraaf sagalee na dhoorgattanii jedhe. You are already loser. Okay? Once you became a loser, wantummaan ati sagalee ana dhoorgattuuf hin jiru. Anuma badaa jettan kana aangotti na fidaati. I will make it better jedhe. For you. Namoota muraasa sosobee jechuudha.
qarshii itti daddarbanii akkuma immoo viidiyoon godhaartu kan ta'an ilmi gurraachaa guyyaa adiidhaan mormarra dhaabatanii ajjeesuun har'a talaallimmaa ni qophaa'aa jiran jedhan kun faranjoonni ifatti baanii dubbataa jiran. Shanyii ilma namaa addunyaa kanarraa xiqqeessuuf adda durummaadhaan taargeetiin kan godhame gurraacha akka ta'e himamaadha. Adda durummaadhaan namni dawaan talaallii dhukkuba kan wajjin kennamu shanyii namaa dhabamsiisuudhaaf akka deeman adda durummaadhaan ammoo gurraacha irratti kan xiyyeeffatame ta'uu dubbataa jiran. Anaa miti kan dubbataa jiru kana faranjii. Gadhiisuu dandeenya viidiyoo isaa. So har'a dhufee Tiraampiin namoonni namichi kunii jiruu kenna fooyyessuun oolu waan Obaamaan nuuf hin fidin jedhanii harkadhaaniif har'a mootuun lubbuun nama tokkochaa Ameerikaa humna waraanaa akkanatti addunyaa irraa hanga funyaanii hidhattee biyya namaa teettee mataa keessa tumtu as teettee biyya isii keessatti ka jeequmsi hin jirre addunyaa tana akka feetetti dhadha'aa turte hooggansa isaanii akka Gaadaafiif fixaa turte Iraan Iraaq waan siin godhaa jirtu namuu ni beeka. Paakistaan Filisxeem maal godhaa jirtu namuu ni beeka. Ifa kun biyya addunyaa irraa biyya Arabaa waan isiin godhaa jirtu Somaalee waan isiin goote ni beekna. Biyyoota addunyaa kana hunda har'a laalaa jaarsummaa taatee Itoophiyaa Ijipti jidduu kan ta'aa jiru isi dhugaa dubbachuuf. Addunyaa irratti biyyi waan kana hojjettu ka biyya waan kana hojjettu hiriirri namaa torbaan lama osoo hin gahin konfii nyaachise dhugaa himuudha harka kennachiise poolisni isaanii ni jimbiilfate. Oromoo miliyoona 50 maal abbaa isii sodaata? Maal wanta Oromoon sodaata? Maaltu sitti hafa? Gabrummaa du'iitii gabrummaa jalaa baasa. Laandeennaa lama carrashaa akka jedhan sana jechuudha. Dhaabamsiisiidha dubbiin kan ta'uu qabu kana booda. Mataa gadi hin qabatiin. Mirgi kan kee kan kabajamuu danda'u. Itoophiyaa keessatti akkuma Ameerikaa keessatti gurraachummaadhaan dhiibbaan nurra ga'u Itoophiyaa keessatti ammoo Oromoo ta'uudhaan yookiin ummatoota kibbaa ta'uudhaan Southern Nation ta'uudhaan dhiibbaan gaggeeffamu. Somaalee ta'uudhaan dhiibbaan sirra gaggeeffamu. Gaambeellaa irraa dhalachuudhaan shanyummaan kan kee gurraachummaa kan keetiin jibbamtee jaldeessa jedhamta. Beenishaangul keessatti kana. Naannoo Amaaraa keessatti agaa'oodhaa fi cimaantoon irra duulamuuf nuti warri Amaara ofiin jennu kuni malee isin dachii tana irratti hin barbaachistan biyya bulchuudhaaf hin uumamne jedhanii achirra irra duulan maali? Maaltu isinii hafa? Maaltu isinitti hafa? Mootummaa kana kan boru Oromummaa kan kee dhabamsiisee afaan kan kee awwaalee aadaa kan kee dhabamsiisee lafa Oromiyaa jedhamtu sana tan lubbuu waggaa 150 miliyoonaan itti gabbarre booda isii argamte tana namicha kana hunda dhabamsiisuudhaaf deemu wantummaan sitti hafee mana teettee mootummaan kun yoo kufe dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa jiran waan as dhufu kana handil gochuudhaaf qophii hin qabanii jettee wantu sodaattu maaltu jiraadha? Maaltu jira? Maaltu siif hafe? Maal wantummaan siif hafe? Ilmi kan kee haati ilmaan qabdu ilma 3 ilma 4 jala fixan maaltu hafeef namicha sanaaf? What about if that comes to each individual home? Maaltu siif hafe? Abiyyiin yeroo kenninee ilma abbaa gadhaa jedhamee badhaasa inni argatellee bira dhaabannee namtichi dhugaa dubbachuuf yoo taate badhaasuma sanuu inni eeguu fudhatu akkitti fudhate beeyi nama miidiyaadhaa fi gaafiif deebisuu dide badhaasa hokkolaa Oromoo jennee haa bira dhaabbannu malee badhaasummaan inni fudhate badhaasa guutuu miti akkuma namitti taanii harkaa fudhatanii ansushaashisan akkuma isiillee gaazexanyootaa fi yaadan kennine. Yaada osoo kennin isteejii takka irratti dubbatee gaazexanyoonni ija waan keessaa babaasaniif sodaatee bahee lixe. Badhaasa hokkolaa Nobel Prize fudhateetiin deema. Achi garagalee Oromoo irratti wanti inni raawwataa jiru. Maaltu siif hafeedhaan? So wanti Gujii keessatti ta'e, wanti Hararitti ta'e, hanka tokkoo ganda kan keetitti ta'utti siif hin galu. Wanti Wallootti ta'e. Hanga asallaa irratti ta'utti siif hin galu. Hanga hasaasatti wanti hin ta'in jira mootummaa kana dur garuu mootummaa kanaan wanti har'a Wallootti ta'aa jiru, wanti Booranatti ta'aa jiru, wanti Wallaggatti ta'aa jiru, Gujii madda walaabuutti ta'aa jiru, Hararitti ta'e. Hanga tokkoon gandoota magaalaa keetii keessatti ta'utti siif hin galu. Inkaatu. You need to kanaaf qophaa'uu kan qabdu. Mootummichi kun kufu Oromoon harka olaanaadhaan advaanteejii qaba. Harka olaanaadhaan. Mootummaa kana jalatti turtan ammoo tokkoffaa Oromummaa fi Oromiyaa wanti jedhamu ni dhaabamti. Kana jala sararaa hubadhaa.
afaan Oromoo hadha waggaa 28 darbe as ga'e kuni suutaan dissolve ta'a mucucaasaa siisossobaa si harkaa buusaa jiru. Amma kunoo gandoota hunda keessatti afaan Amaaraatiin hojiin eegalameera. Afaan Amaaraati. Namni mana haakimaa naqamteetitti riifarii namaaf barreessuudhaa fi natsaa kiminnaata firii sarvisii akka kenna jechuun Amaariffaan katabuu eegalchiisaniiru. Maaltu siifame? Wallagga keessatti duri namni afaan Oromootiin dubbachuu baannaan isii keessattuu ijoolleen naannoo biraatti guddanne akkaataa sabboonummaa afaan Oromoo Wallagga keessa jira jedhamaatiin nutti himamaa ture yeroo xiqqeennaa san ni beekna. Har'a garuu Wallagga keessatti namni dhukkubsataan tokko free service hospitaalaa kennu afaan Amaaraatiin xalaan barreeffamee kennamu eegalameera. In Wallagga. Maaltu siyafe kana booda? Maal wantummaan Oromoo irraa hafe jettan? Haati Oromoo oorruu keessa ajjeefamtu. Haati Oromoo ilmoon jalaa fuudhamte abbaan osoo argu ilmoo jalaa fuudhaniitiin bosona keessa deemanii kaambiin naqataniitiin achi gudeedan. Achitti itti taphatan. Maaltu siyafe? Amma namoonni dheengaddaa yeroo gabaasni guuramu maal jedhaa turan? An ijoolleen maankoo osoo lubbuudhaan naagaa lubbuun maali? Ijoolleen sun forever umrii isaanii guutuu maal ta'anii jiru? Tortured. Waraana fiidhanii mucayyooni amma dura hubadha waadaa lammaanii galee ka hangammaa namni tokko dantaa keessaa eenyu gurbaan dhamaan tokko fa'a leellisaa dhamoo eenyu ka jedhaman. Namoonni dhaa keessa turan kanneen miila irraa muran kanneen kolaasan kanneen namoonni sun mootummaan tajaajila ni kenninaa jedhamee ture hanga har'aa kan hawaasni isaanii isaan gargaare malee namni tokko warri waggaa 6 waggaa 8 waggaa 12 guuramanii hidhaadhaa warri bahe hanga ammaa tokko hojii isaaniitti hin deebine tokko mootummaan tokkoof waa hin goone hawaasni kenna nu gargaare ilmaan naannoo kennaa nu gargaare dadhabne jedhanii amma iyyataa jiru. Ana bira gabaasatu jira gargaarsa nu bira dhaabbadhaatu jira. Akka nama tokkotti nama meeqaa gargaarree hin dandeenyu asirraa wanti iyyinuuf osoo humna qabaannee maallaqa qabaannee asirraa iyyuun hin barbaachisu. Gadi baatee namoota sana gargaartee akka of danda'an gootee biraa dhaabbatta. Personaalii humna akkasiin qabu aktivistii miidiyaa irraa iyyu kun maallaqa mootummaatiin miti kan sochoonu. Namni saantima akka walirraa guureetiin namaa godhu hin jiru aktivistoota dubbatan kana keessa haqa jiru sabaaf sagalee ta'u. Maqaa isaanii kaasuu takkaan hanga har'aa gabaasni eengadda nagahe namoota taayee danda'a waliin hubadhaa kana sirriitti maqaa abaa'ootiin hidhaman namoonni tokko bahanii jiru warri naan jedhe jira lakkii namni soba bahafanii jiru ammas warri taayee danda'a wajjin hidhaa jiru gadi baasanii ka ol deebisan kimannaan maan itti jijjiirame hanga har'aa nama hidhaa jiru jira hanga har'aa kuni bal salphina kuni bal raajiidha mee achi dabra Shimallis Abdiisaa guyyaa koronaan seenu maal jedhe nama 13,630 yomaama mirataa goonee gadhiifnaa jedhe Abiyyi gara nama 2,217,361 nama ga'u hayyama gadhiisnaa jedhanii turan eenyu gadhiifame himame mee nama mee gadhiifame achi keessaa ijoolleen miidiyaa ONN irra dalagu akkiin gadhiifamanii jedhan baga rabbi isaan baase gara duraanuu seeraan ala hidhaman dhiifamni jarri isaan godhan wayituuni seeraan ala hidhaman gaazexeessaa hidhuun seeraan ala Ameerikaa agartanii Minnesota gaazexeessaa CNN hidhamuun ijoollee waliin hidhamuudhaan gabarnarri gadi bahee dhiifama gaafate gadi bahee yeroo karfii jechuudha sa'aa xillaafii gabaaste waan jedhuuf hidha waraanni gaazexanyoonni sanaan ala mirga qabuu jedhame Itoophiyaa keessa sun jira. Ijoolleen OMN riippoortii gootu gabaastu oliigat Oromiyaa keessa akka socho'uu hin dandeenye hayyama akka gaafachuu qaban. There is no need of hayyama yaa hubadhaa ka Minnesota irraa baradhaa uummanni Oromiyaa jirtan. Gaazexeessonni Oromiyaa waan kanarratti dalagaa sirriitti booldi godhaa irratti dalagaa. Gaazexeessaan karfiyuu ta'ee hubadhaa yookiin ammoo sa'aatiin laafiin labsame kana sirriitti hubadhaa. State of emergency labsame gaazexeessaa wanti mana teessisu tokkolleen seerri jiru hin jiru. Gaazexeessonni seera kana hundarraa walaba. At any point one deemaa jiru sana free ta'anii walaba ta'anii saba isaaniitiif addunyaaf gabaasuun dirqama mirga. Itoophiyaa keessa garuu hin dandeettu. Hin garafamta, hin hidhamta. Ijoolleen gara burraayyuu achuu deeman guuranii hidha guuraa turan. Kuni maal nu barsiisaadha? Oromoon maal irratti kaapitaalaayiz godhaa deemaa jirra.
Oromoon maal hojjetaa jira. Kanaaf tokkoffaa warri miidiyaa you guys have to fight. State of emergency jiraate. Okay? Sa'aatiin laafiin jiraate by any means gaazexeessitoota yookiin joornaalistoota limit gochuu hin danda'u. Kun seera addunyaati. Itoophiyaa keessatti garuu mirguma kana falmattanii amansiisuu dadhabuun jira. Gabaasayyuu godhuu fi sodatu jira. Bobbaatanii gabaasa akkan goone magaalaa fi ganda gandaan hayyamni isin gaafatamu. What kind of law do you guys agreed when you sign when you sign a contract with that country? Kuni gaafiidha. Seera addunyaa irra hin jirre isin mallatteessite immoo maali? Oromiyaa guutuu keessatti rakkoo jira. Namni guyyaa adiin awwaalamee jira. Awwaala sanaayyuu dhaxxanii awwaalli kun dookumentii. Boru dookumentarii biraa dalaguun hin barbaachisu. Riippoortii gochuun akkuma gabaasni bal'inaan dhiyaatu. Gujii keessa deemanii riippoortii gochuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Warri amma laala Nagaasaa Oddoo Duubee tokkoffaatii gabaasni hojii wanti gujii keessa godhame suni hin jiru kijibaa nama 600 shiftatu fixe jedhan sun Nagaasaa Oddoo Duubee bar Disembarii dabre laayivii dalageera irratti. Laayivii dalageera. Nagaasaa Oddoo Duubee mataa isaa jechuudha. Isin dhageessu? Isin dhageessuu danda'asan. Gaafiin qabu. Nagaasaa Oddoo Duubee mootummaan Itoophiyaa osoo aangootti gara biyyaa hin galin dura yakka Oromoota irratti raawwataatiin akka jiru gabaasaa ture. Ofii isaati. Kuni waan nuti gabaasnee miti kun hojii isaati. Hojii ofii isaaniitii gabaasaatiin turan hadha waakkachuun maaliif? Maaliif? Nagaasaa Oddoo Duubee kan dheengaddaa dhimma fincaawaa irratti mootummaan ilmaan namaa fixe gabaasaa ture. Motora irratti nama ajjeesaa akka turan gabaasaa ture. Har'a immoo biyya galanii aangoo argannaan shaneetu godhee gubatu godhee jedhanii complaining somebody else. Nama biraa complain gochuun maaliif barbaachisa? Sabaaf yoo qabsaawan haqaan qabsaawu. Yoo qabsaawan. Yoo san gochuu hin dandeenye ammoo garaadhaaf bulla jedhanii hawaasatti ifatti gadi bahanii himanii listen carefully. Powering on. Ready to pair. Paired. Dhaggeeffadhame. Charging. Powering off. Powering on. Ready to pair. Paired. Dhaggeeffadha. Akkuma isin jedhe dhimma irratti dubbadhu dhimma keessattuu dhimma Gujii fi Wallaggaa wal qabate irratti mormiinis wanni garaagaraa hin jira. Keessattuu I think mormiin hiriirri mormii bakka adda addaa addunyaa guutuu keessatti biyyoota hedduu keessa gaggeeffamaa jiru tokko isaan wal qabateeti na fakkaata. Dhimmuma san irraa waa tokko jechuu barbaada waan yaada tokko. So just daqiiquma tokko lama keessatti jalqabuuf deema. Warri seentan horaa bulaa ulfaadha. Bakka dubbii isaa isinii dhaqasaa keessan hin gubu. Charging. Seeraan alaa jira. Charging. Mootummaan jecha civilians yookaan uummata nagaa irratti raawwatee jira. Akka dansaa raawwatee jira. Fakkeenyaaf jechuudha irraanfatame waggaa tokkoon dura Gujii lixaa magaala Fincaawaa jedhamu keessatti namni 13 yeroo tokkotti ajjeefamee jira jechuudha. Loltoota mootummaatiin jechuudha. Magaalaa Fincaawaa jedhamtu Bulee Horaatii fi Aballoo jidduutti. Yeroon sun yeroo gammachuurra namni hedduun turee fi namni waan san balaaleffatee akka dansaa hin balaaleffanne akka dansaa illee hin jiru jechuu dandeenya. Namootuma muraasatti iyyaatu. Guyyuma san immoo naannoo galaana Abbayyaatiif bakka adda addaatitti namni hedduun ajjeefamee ture. Lammeessoo karaa
gooroo doolaa karaa harkadhu waadaraa fi harkadhu jidduu gujii keessa beeku isinii himaa beeka mataa keessaa qabu. Charging. Tooti riphee lolaa wayii jara dhukaaseetti bira dabre naaf fakkaata nama tokko keessaa madeessu kan hin beeku naannoo bakka Daraaraa jedhamutti naannoo sanatti loltooti mootummaa namuma eega jarritti dhukaastee deemteen duuba namuma karaarra deemu uummata gabayaa deemu jechuudha guyyaan kun guyyaa gabayaa natti fakkaata. Karaarraa guurtee nama gara 4-5 turte. Kun amma waan karaa mootummaatiin raawwatamu jechuudha. Kan beeku jechuudha. Ijoollee motoraan deemtu keessaa nama mucaa aagaa Uddeessaa jedhamu. Uddeessaa Turee jechuun nama jaarsa biyyaa nama beekamaa. Naannoo san keessa namni Uddeessaa Turee hin beekne hin jiru. Nama kana isuma motoriin deemu jeesan jechuudha. Ijoolluma xixiqqoo motoraan deemtu jechuudha. Ijoollee motorii akka saniin durallee namni biraa akkanuma kan motoriin deemu jeeffamee jira. Namuma sammuu keessa na dhufu callaa jedhaara malee wanni kun hedduu godhamee jira. Hedduu raawwatamee jira jechuudha. Bakka adda addaatitti. Jecha mootummaa raawwatamee akka dansaa raawwatamee jira. Qulqullaa'ee seeraa dhiyaatee hagammaan dhagara. Garuu qulqullaa'ee namoonni jecha san raawwataman qoratamee seeraa dhiyaachuun dirqama. Gaafatamummaan jiraachuu qaba. Yoo akaan ijjeesellee ta'e sababa balleessaa nama sanii yoo ijjeesellee ta'e fakkeenya namni tokko poolisii dhaqee qabee qawwee irraa fudhachuu yaale poolisiin sun lubbuu fi hambifachuuf maybe ifirraa rukutuu danda'a. Yookaan namni tokko kan mootummaa irratti yookaan poolisii mootummaa haa ta'u ofirraa ittisuuf yoo ta'e fakkeenyaaf sullee qulqullaa'ee akkasii beekamuu qaba. Adaba maluun argachuu qaba sallee yoo ta'e. Wanni seeraa wanni sadarkaa beekaa itti yaadee kan ijjeese ka ammoo negligence yookaan immoo afaan Amaaraatiin challiteenyinnet jedha. Okay. Argitanii miree kaleessa jarri kun amma kaleessa yeroo biyya alaa jiranii warra sabaaf hojjetu, warra sabaaf yaadu, warra sabaaf quuqamu. Har'a immoo erga biyya adaba maluun argachuu qaba sallee yoo ta'e. Wanni seeraa wanni sadarkaa har'a immoo erga biyya asitti aangoo biyya galanii aangoo guuratanii booda ammootu kanaan ni mormu. Kun isaaniif hin ta'u. Haqni kun isaaniif hin liqinfamu. Hin liqinfamu. Mootummaa not only that. Namoonni kana keessa iddoo duubee warri amma garaadhaaf bitamanii as taa'aniitiin har'a biyya alaatti deebi'aniitiin nama miseensa kaadhimaa jiru. Miseensa kaadhimaa jiru, ummata joonjessaa jiru, asii achi ummata mataa namaa garagalchaa jiru. Mootummaan kun karaa kanaan qofa nuti karaa dheeraa deemuu dandeenya warri jedhanii hojjetaatiin jiran kun amma dura yeroo kana keessatti maallaqa goofandii banee ummata laga fincaarra ajjeefaman guuruudhaaf $7,000 ol guuree ture. Karoora 10,000 qabatee 7,000 guuree ture. Eessa geesse maallaqa sana? Garaa isaatti nyaate, hin liqimse. Haafi dhugabaasa isaa. Haafi dhugabaasa isaa mee? Dhugamatti. $7,000 fi homaama guure san ummata fincaawaa san bira dhaqee ummata akkasii fixan sana dhaqee gargaaruus asaa fidu hin nyaateen qoroxxome akkuma 22 san warra nyaachuu bare warra hanna bare kunniin. Gara biraatiin Minnesota keessa teettanii ammas irra sinii deebi'a. Feetan sisaay baatii yoo fira keessan ta'e I don't care. Qabsoo malee dubbiin dubbii qabsoo gandaatii yookiin gosaatii miti. Warroonni as jala teettanii har'a qabsooftan guyyaan isinii bariitu ni dhufti. Guyyaan isinirraa banamu ni dhufa. Warroonni callisaa turan keessaa waggoota lamaan kanniin warri callisee afaan isaanii qabataniituma ta'an even biyyallee deemanii odaa fa'aa bira warra dhaabataa turan har'a agartanii jirtu fiixaa mootii deebi'ee jira. Fiixaa mootii har'a deebi'ee jira. Fiixaa mootii rakkoo mootummaa kanaa clearly waan irraa hubatu lafa kaa'ee jira. Garuu keessa wanti isa quuqee akka jiru sin agarta. In agarta. Keessattuu dhimma lammaa irratti ciniinatee dubbataara. Garuu Oromoon yeroo ammaan tanaa yeroo miseensa dhaaba OPDOtiin dhaabbattu irra hin jiru. Miseensa dhaaba biltsiginnaatiif kaadiree biltsiginnaatiif yeroo dhaabannu keessa hin jiru. Lammaan ani miseensa biltsiginnaatii miti hooggana biltsiginnaatii miti kan jedhu taanaanin gadi bahee Jawaar Mohaammed asirratti mallattoo tokko suuraa tokko ka'eera. I can't breathe ka jedhu. Let Lammaa say that. Lammaan I can't breathe haa jedhu gabbayee. Kanaan ala garuu
Oromoon yeroo ammaan tana miseensa biltsiginnaa tokko wajjin dhaabbattee isa kaan irratti yeroon duultu hin jiru. Biltsiginnaan siistamni sun diigamuu qaba. Ani fiixaa mootii dhugaa jirtu gadi baatee dubbachuu keetiif galata siif galchaa welcome to board siin jedha. Ammootu miseensa biltsiginnama lama qoonnee ija lamaan isa kaan fira goonee isa kaan diina goonee akka hin ilaal adaraa siin jedha. Gantuun. Hanga abbaan gadi bahee ani gantuu miti. Oromoo nama yeroo meeqa Ameerikaa dhufee deebi'e namni kun. Yeroo meeqa biyya alaa bahee deebi'e. Maaf asitti harkan kennatin? Maaf bakka ani kana booda waa takka hojjechuu hin danda'u. Dubbataa hin jiru. How can he can't breathe? I can't breathe. Maal poolisa abiyyitu morma isaa irra taa'ee jira. I want to see that picture. I want to see that from him. Akka ilmaan Oromootti Oromoon nama kanarraa dhaga'ee gadi bahuu qaba. He has to say it. Bakka inni hin jenne garuu dhimma lammaa kanarratti warri dubbatan yeroo baay'ee kadiroo elemollee akka ajaa'ibaatti irra dalagaa ture nullee hanga tokko dalagne garuu dubbiin deemaa jirtu namtichi kun ani ummata kana waliin hin jiru na baasa haa jedhu. Amma wanti barreeffamaa jiru jira. Bakka makalaakaa ministeerii sana duraan olola yeroo oofan dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti naquudhaaf kamaaltu akkas godhaa jira san fudhachuu. No. Amma warri keessa beeku ammallee nama Amaaraatiif bakki sun akka qophaa'ee jiru lammaan ammoo akka yeroo gabaabaa keessatti ambaasaadara godhaniillee yookiin biyyaa baasuuf akka deeman yookiin ammoo wanti biraatu irra fudhatamu kanan jira ololli kun. But we never heard anything from him. Lammaa irraa wanti dhagame takka hin jirtu. Kanaaf Oromooni I think wanti irratti xiyyeeffachuu qabnu siistamni deemaa jiru kun Oromoodhaaf hin ta'u. Oromoo kuffisaa jiran, Oromoo dhiibaa jiran, Oromoo karaa irraa baasaa jiran, Oromoo gabroomsaa jiran, Oromoo kuffisaa jiran, Oromummaa balleessaa jiran, afaan Oromoo balleessaa jiran, aadaa keenya balleessuuf deeman, afaan alagaas irratti fe'uuf deeman, ilmaan Oromoo baratanii hojii hin argatan, har'a booda ka hojii argachuuf deemu alagaadha. Hojii Oromiyaa keessa banamu ka akka poolisaa gita poolisa caasaa poolisaatii naannoo Amaaraa irraa fidanii isinin muudaa jiran. Kanaaf wantummaan nuti OPDO takka ofi qabnee OPDO takka achi qabnuuf yeroo ammaan tanatti hanga isaan gadi bahanii saba isaanii wajjin hin dhaabbannetti hanga isaan gadi bahanii haqa jirtu saba isaaniiti hin himnetti osoo waan akkasii sana walii kennuu baanne gorsa obboleeyyummaati. I know that fiixaa namni hedduun Oromoon biyya alaa jirtu kana ni beektan parsanaalillee ol beeku. Waliin illee teenne dhimma sabaa kana irratti marii gooneera. Garuu ammootu as to me nullee waan kana jedhaa turre but I need that response. Dhugaa dubbachuuf yoo taate waan kana irraa dhaabbannee kufaatii mootummaa kanaa Oromoon akka xufurraa lafaan dha'e hayyoota Oromoodhaa kanneen bakka hundatti ukkaamamanii ta'an. Biltsiginnaani hayyuu Oromoo tokkottuu aangoo kennaan jirtu. Maal Oromoo yuunivarsiitii keessa hayyoonni yuunivarsiitii keessa barsiisan biyya takka akkamii akka bulchan akkamitti dadhabdan. How you can come up with the plan? Osoo dhaaba siyaasaatu qabaachuu baanne. Revolution hawaasaatu osoo ta'e even if there is no a single organization, how come our university professors cannot come up with the solution? If this government is gone, what can we do? Itti yaada. Hayyoonni university inni biraa dhaabbileen siyaasaa Oromoodha. Hundi keessanuu dhaamsan isinii qabu. Hayyoota university keessa shakkiin mootummaan kun naqaa jiru maal jedhanii shakkii naqaaran? Because I have written gaafii ajaa'ibaa barsiisaan doktora ta'e university irraa kanaa erge tokko jira. Eenyuun amannaa kan jedhu. Who do we trust? Mootummaan kun Abiy Mastigoo jedhaa jirtani. Siyaasaa biyya alaas ni gartani. Siyaasaa biyya keenyaas ni gartani. Gocha Abashaan biyya alaatitti Oromoo kana dhabamsiisuuf hojjetaa jirtan ni gartani. Nutis wanti garuu ni jira. Garuu ammoo yoo namichi kun asii deeme who do we have gaafii jedhu jira. Gaafii kana kan deebisuu qabu dhaabbileen siyaasaa Oromoodha. Gadi baha ammallee kophaa fiiguun keessan kun it doesn't make any sense. Gadi baha abdiin Oromoon qabu. Abdiin Oromoon qabu. Dhaabbileen siyaasaa kunillee yoo kufan Oromoon humna waraanaa cima ijaarachuu danda'u. Yoo dhaabbileen siyaasaa kun jimbiilfatanii namoota kanaaf sagaduu eegalan kan isaanuu likkitti isaan galchee aangoo ummata Oromoo harkatti deebisu humni waraanaa Oromoon qabaachuun gaafiin qabu. Wanti karaa nagaatiin dhufnee aangoodhaan ala Oromoon godhee dhaleen dhiisisaa jiru akka saree maraatteet kana waan biraati miti. Waan biraati miti. Kanaaf Oromoon kana booda humna hidhatee sabaaf lolaa jira jedhu itti duulu osoo hin taane waliin duulu. Waliin duulu. Waan biraa yoo godhuufi dadhabdan afaan keessan qabadhaa irraa usaa. Let them go. Let them run the way they believe.
Because amma dura nama wayii waa gaafadhee yeroo hiriira nagaa sana conversation wayii qabaachaa ture. Walii barreessaa ture. Lakki karaan kun kanaa miti karaan kun kanaa miti osoo waan kana goote ijoolleen kana bira jennaan dhumarratti conversation dheeraa booda nutis karaa beeknuun isinis karaa beektaniin deema waliin jenni. Naan deebii sana argadde achuma dhiiste. Dhugaa jirtu walitti himne jechuudha. Garuu akka kana deemuun nutis isinis yoo karaa deemtee karaa beeknu ni deemne tantaan nutis karaa deemnu walitti hin dhufnu akka hadha laala kufaatiin sun osoo guyyaa sana recommendation san dhugaa dubbachuuf namni sun narraa iyyuu fudhatee wal tuffachuutu jira beekaa Oromoon. Recommendation san fudhatee dhugaadha wanti kun. We need to sit down. Warri karaa kanaan jennullee marii keesseenu warri karaa kanaan jennullee marii keesseenu jedhamee osoo yeroo sana wal hubannoon gaa jiraatee har'a humna irree Oromoodhaaf ta'u yoo karaa nagaatiin adeemtu si dhiibee warra si kuffisu kana silaa osoo si dhuubanii of duuba dhiibattee dudda duuba waa qabdaa gidaara bira hin dabartu jechuudha. Waraana santu sirraa deebisa. Amma akka san hin qabne nu arganii waraana sana fuunee wal akka kaan biggalchinee kan fixanii kan hafee bosona jira har'a kanaaf nu tuffatan. Har'a kanaaf because here is what they did. Amma laala Jawaariin irra waan deemaa jiru. Jawaariin irratti tekstii dur maal jijjiiran yogguu maxxansa maal jechuudha kun? Maal jechuudha? Jawaarii fi Oromoo walitti buusu. Nothing else. Oromoo Jawaarii walitti buusanii ajaja Jawaar dabarsee ka dur qeerroo gadi bahaa jedhu amma Abiy Ahmad deengat Amaaranii fonti himaa ture kana. Kana booda Oromoon Abiy Ahmad Oromoon Jawaar Mohammad dhaga'ee karaa cufu hin jiru. Oromoon Jawaar Mohammad dhaga'ee hiriira bahu hin jiru. Oromoon Jawaar Mohammad dhaga'ee gabaa lagatu hin jiru jedhanii irra duulaa turan. Olola oofaa turan. Olola kana kan godhanii fi jaalataniitii miti. Olola kana waa malee hin gootu jarri kun. Ololli kun itti karoorfamee hojjetamaa jira. Kanaaf Oromoon olola deemaa jiru kana cabsuudhaaf wanti godhuu qabdu akka jarri jettu san osoo hin taane walitti dhufanii dhaabbileen siyaasaa kun waan Jawaar jedhu Oromoon hundi akka dhageettu. Waan Jeneraal Kamaal jedhu Oromoon hundi akka dhageettu. Waan Daawud Ibsaa jedhu Oromoon hundi akka dhageettu godhuun dirqama keessan. Kana gochuu yoo baatte ajaja kana hin qabdan taanaan aangoon kun warra waraana bosona jiruuf dabruu danda'a. Warri waraana bosona jiru ajaja kana kennu gadi bahanii miidiyaa qabatanii waraanaan dhaa jiraniif guyyaa kana karaa cufaa yoo jarri jedhan karaa cufu guyyaa kana gabaa lagadhaa jarri jennaan gabaa lagachuu kuni godhamuun dirqama ta'a. Ammoo ajajni kennitan kan wal afoo hin dhaabban kan of course karaa nagaatiin waan gaggeessaniif kun karaa nagaatiin hiriira ba'aa jechuun yakkaa miti. Yakkaa miti seera karaa nagaatiin falmachuu hiriira mirga. Waraan mootummaan kun ammoo san mirga jedheen dhiisu isin hiinaa isin ajjeefnaa isin garafnaa jedheera. Haa garafani. Yoo sodaattan lakkin garafamnu nuti duubaan waan hojjennu kan jettan taanaan aangoon kun jaalmaaroodhaaf kennamuu qaba. Haqni jiru kanuma. Haqni jiru kanuma. Ka humna waraanaallee ijaarataa jiru. Kan karaa kaaniin illee uummanni cinaa dhaabbatee mootummaa kana kuffisee isinii warra nagaa karaa nagaatiin deemullee bakka takka akka geettan isin godhuu danda'u nama ulee harkaa qabu qofaan. Jaalattanii jibbitanii. Nama ulee harkaa qabu. Because ulee lafa kennee salphanne. Uleen nun barbaachiftu yeroo kana keessa jennee kufne. Har'a alagaanii ulee isaanii qabataniiti miidiyaa irra bananiiti sitti shallalu, sitti fokkoru, sitti dhaadatu. What about you? Osinoo yeroo tokko turbaan tokko Hacaaluun faati kilaash tana qabattee bosona keessa deemtee suuraa kakkaa'aa turte. We thought that they are with our people. Ahaa jarri ammoo faallaa san ta'u amma argaarra Oromoon. Kuni salphina. Mootummaan poolisa kana hunda yeroo isin kennitaniif jechuudha. Yeroo warri karaa nagaatiin deemna jedhamee sammuun fudhatee Oromoon hundillee harka dha'ee fi jara kana amannee hanga xiqqoo jala deem jarri maal goote? Waraana jaraan ajajamu qopheeffatte. Kana booda Oromoon hiriira nagaatiin mootummaa kana kaasuun gabaa lagachuun ajaja diduun itti bahuu dadhabuun hatattamaan hojiirra ooluu barbaachisaadha. Akka amma jarri kadhattee miti. Kana hin sodaatinaa warri tokko amma maal kan no. What we need is there must be a center of command. The center of command qofatu sirraa'uu qaba. Malee Amerikaa koronaan ni jira Itoophiyaa keessa koronaan dijitii sadii har'amaaf gale. Hangar'aa hidhamtoota mana hidhaa keessatti mana hidhaa tokkorraa waradaa 5 ganda jedhamu keessatti hidhamtoota 40
Guyyaa koronaa vaayirasiin irra argamee dhostanii san fuutanii maneedhaa hunda keessatti dabarsa. Maaf guyyaa san hin himina? Har'a hiriirri nagaa nurra yaamamaa jira. Koronaan lakkoofsi dabalee akkas ta'e yeroo kana keessatti hiriira namarratti yaamuun hin barbaachisu. Yeroo kana keessatti yeroon isin dhabamuu qabdan. Yeroon isinii kennamuu hin barbaachisu. Oromoon kana hubachuu qabdi. This is the time when this government has to go. Kuni deemee Oromoon ammas taanaan laala amma namni Oromoon gabrummaa fooree ummanni gurraachi waggaa meeqa gabrummaa jalaa bahe hadhallee gabrummaa irraan kaane hadhallee gurraachi ajjeefamaara hadhallee gurraachi taargeettaa jira. So Oromoon amma gabrummaa kana jalatti teettee oopshinii biraan qabnu pabaa'oon Oromiyaa qabachuu hin danda'u, kafaa'oon Oromiyaa qabachuu hin danda'u, abaa'oon Oromiyaa qabachuu hin danda'u. Namoonni kun hundi isaaniitu sodaan shakkiin amma dura nu keessa naqan ammallee opiidiyoo kana deemtee ol gahii gaggeessitee shakkii uummata keessa naqaa jirti. Shakkiin jaree naqaa jirtu maali? Jeneraal Kamaal uummata isa wajjin dalagaa, Amaara wajjin dalagaa, kanaaf nu qofa. Who is working with Amara people? Oromoon yoom Amaara wajjin hin dalagu jedhe from the beginning. Dhaabni siyaasaa Oromoo tokkochummaan Amaara wajjin hin dalagu, sabab sablammoota wajjin hin dalagu jedhe hin jiru. Gaafiin maali? Oromiyaa abbaa itti ta'a, Oromiyaan tiyya. Naannoon ummatoota kibbaa ka ummatoota kibbaati, lafti Amaaraa ka Amaaraat, kan Tigree kan Tigree, kan Sumaalee kan Sumaaleet. Erga abbaa lafa kennaa ta'uu beeknee booda waliin teennee mari'annee biyya waliin ijaarannaa kan jedhan. Ammas taanaan ololli oofamaa jiru. Paartileen siyaasaa biyya san keessa jiran Oromoodhaaf jechuudha. Pabaa'oo, Abaa'oo fi Kafaa'oon paartilee naannootii jedhanii caccabsutu jira. Ololli oofamaa jiru. Hanga yuunivarsiitii keessa hayyoota barsiisu jechuudha. Wanti kennamaa jiru himamaa jiru kana. Ololli okaadireen jara oofaa jirtu kana. Kana cabsitanii bira bahuudhaaf warri miidiyaa waan hin taane hiikaa oolur isin paartii biyyoolessaa akka taatan. Dheengadda jeneraal Kamaal galchu yoo xiqqaate paartileen siyaasaa kunniin Finfinneen alatti naannolee Finfinneen alatti jechuudha. Naannolee 5 keessatti miseensa horatanii gabaasanii boordiin filannoo beekee jira. Oromoonni biyya jirtan, hayyoonni biyya jirtan kana beeka. Pabaa'oo jedhanii ganda tokkotti galchitan. Pabaa'oo is a national party. Abaa'oo is a national party. Kafaa'oo is a national party. Yoo xiqqaate naannoo 5 keessa wal dorgomuudhaaf qophaa'anii jiru. Minimum seerri kan gaafatu jechuudha. Ulaagaa seerri gaafata. Garuu Finfinneen alatti sunu. Kanaaf Oromoon yeroo ammaan tanaa joonjessaa jiranii. Akkaataa Oromoo ittiin joonjessaa jiran kana paartileen siyaasaa Oromoo yoo dandeettan hayyoota keessan zuumiidhaan walgahii yaamaa walgahii gaggeessaa. Hayyoota, profeesaroota warra jarri konfiis godhaartu warra jarti gabaa ofii qofa irra gurgurattee gabaa teessan irra kashiishaa jirtu. Yoo nuti asii kaane mindaan isin hin kafalamu. Yoo nuti asii kaane wanti isin qabdan hin jiru. Yoo nuti asii kaane biyyi tun ni diigamti. Biyyi Oromoof hin taane haa diigamtu. Kanas sirriitti hubadhaa. Liban waaqoo fixeera bara. Biyyi Oromoodhaaf hin taane diigamuma qabdi. Diigamtee ijaaramuu qabdi. Amma namichi amma dura falmii irra kana jedhanii hidhaniimi. That's it. Because they know that what is important for Oromos. Ummanni kun wanti jarri dhabamsiisaaran kawziin isaan godhaa jiran Oromoodhaaf waan ta'u abadan akka hin jiraanne gochuu. Oromoodhaaf kan ta'u Oromoon abbaa Oromiyaa irratti abbaa ta'e sana booda mariidhaan ollaalee wajjin nagahan biyya Itoophiyaa jedhamtu sana taate fedhuma qaafedha itti baafatee jiraachuu. Oromoon yeroo ammaan tanatti yeroo baratte kanatti dhaabni siyaasaa kana gochuu hin danda'u. Dhaabni siyaasaa sagantaa misoomaa qabu. Dhaabni siyaasaa sagantaalee akka opiidiyoon ittiin deemtu kana qabu hin jiru jedhanii of tuffachuun ofii isaaniitii yuunivarsiitii keessatti eessa jirra kan jedhu laalaaf. Who am I kan jedhuuf laala. Am I graduate? Ani yuunivarsiitii irraa bahe. What can I do for my people kan jedhu laala. Warroonni seera barattan. Seera biyyattii tanaa keessatti Oromoodhaaf waan ta'uu danda'u seera tumuu dandeenya kan jedhu uf laala. Saayintistoonni kana kan ta'uu qabu. Har'a ganama fiixaa mootii waan jedhu waan inni jedhe keessaa waan takka hubadha. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ministeera fayyaa Amaaraati malee Oromiyaati miti jedhe. It's true. Waa'ee hubadha. COVID-19 sentariin COVID-19 itti qoratu naannoo Amaaraa keessa 10 oltu jira. Oromiyaa keessa 4tu jira. So maal jechuudha kun? Populationiin kan jiru eessa? Magaalaaleen hedduminaan kan jirtu eessa? Garuu sentariin COVID-19 itti qoratamu naannoo Amaaraa keessa dachaa 3 almost ka Oromiyaa jala ga'a. Ko fiixaan sirriidha. Haqa jirtu dubbate. Haqa jirtu dubbate. Kanaaf Oromooni boodatti hafneerraa. Oromooni rakkoo keessa jirraa.
sagaleen ni jira. Isin bira jiru sagaleen? Okay. Warri sagalee jettan sagaleen ni jira. Sagaleen ofuma bira sirreessa. Oromoon beememme warri ilmaan Oromoo kanneen sagalee jettan yoo jiraattan sagaleen isin bira jira isin bira sirreeffadha ana bira sagalee rakkoo hin qabu. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo qalbiin dhabinaa. Can we do it? Yes, we can. Kana qabadha. Can Oromo lead that country? Yes, we can. Confidence qabaadha. Hayyummaa keessan ofitti amanaa. Waan produce godhaa jirtan sun waan sirrii biro. Adunyaan hin sodaatina. Ameerikaan illee akkuma Itoophiyaa keessa hayyoon Itoophiyaa keessattan biyya alaa warreen argin I know so many things are confusing. Adunyaan tun akkam jirtan warra garaadhaaf bulu malee kan hadha barii adunyaa agarte jettee OPDO nu kolkollee guurtee biyya galchitee hayyoota irra duulu hayyoota arrabsu maatii xiqqeessu gosa xiqqeessu roonti jedhan hayyoota san isintu caalaa beeka. Ana Ameerikaa keessa taa'e waa argee jira yes waa arguu waan guddaa. Umriidhaan probably hedduu keessan hayyoota amma yuunivarsiitii garagaraa barsiisan umriidhaan hangafa keessan ta'uu malaan. Probably hedduu keessan barsiisaa keessanis ta'uu mala. Hedduu keessan to be honest. Garuu haqni jiru. Haqni jiru maali yoo jettan warri biyya alaa kana keessa jiru guyyaa aangoon seerka dhufe tireeningii sii kennama. Ameerikaan akkaataan nama ittiin qadartee nama ittiin caaltu namni waa hunda beekee aangoo dhufaa osoo hin taane guyyaa barsiisaan illee eebbifamtee yoo si qaxaran leenji sii kennama. Teknishiyaana taatee kompiitaraan eebbifamtee guyyaa si qaxaran hojii isaanii irra silay Itoophiyaa keessatti illee kan ta'u qabu kanuma. Kanaafi wanti isin godhuu qabdan barsiisonni yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jirtan hayyoonni Oromoodhaa warri jettan hooggantoota paartilee siyaasaa kana qunnama yaamaa mariisi waliin barbaanna. Whether it is teleconference, Zoom conference karaa kamiinuu godha. Mari'adha. Gaafilee serious ta'an yoo mootummaan kun kufe mootummaa kana kuffisuun rakkoo miti. Barsiisonni yuunivarsiitii kana jedhaaran. Mootummaan kufuun rakkoo miti. Mootummaan kun akka hiddi isaa lafa hin qabanne gochuun rakkoo miti. Garuu are you guys are ready isiniin jedhaaran. If you are ready, confidence kennaafi nama. San ta'uu baannaan WBO is ready. Maal kana dhugaa jirtu walitti himu. Biyya keessaa hiriiraan mootummaa kana jimbiilfachiifnaan WBO'n uumamee jiru Oromiyaa to'achuu hin dadhabu. Yeroo sana warri hadhaa poolisoonni hadha diina wajjin dhaabataniitiin diinaaf ashkarataan sun diinatti qawwee isaanii garagalfachuu ni nafu. Hadha sodaatanii waan godhaa jiru. Akkaataa isaan itti leenjisan irraa dogongora irraa guyyaa uummanni itti garagalan mootu waan godhan qabu. Ameerikaa irraa baradhaa. Poolisiin addaa Oromiyaa waraanni ilmaan raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessattan waan feetee yoo dhufe kana booda wanti isin gootan Ameerikaa irraa baradhaa. Ummata keessanii qawween garagalchina. Jimbiilfadhaa ummata keessa wajjin dhaabbadhaa. Jimbiilfadhaa. Ka isin baasu ummata keessan. Mootummaan dhufee lixaadha. Mootummaan ni dabra. Haile Sillaasee dura miliinik irraa eegalee mootummaan hafeen jiru. Biyyi sabni garuu achuma jiraata. Kanaaf saba mootummaa Abiyyi kan waggaa 2 ga'aa hin jirre Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan osoo aangotti dhufu dabre maybe yeroo ce'umsaa keessatti yoo ta'e malee hin jiru. Sadarkaa kanatti kufaatiin mormiin isa mudate. Probably yeroo ce'umsaa Haile Sillaasee dargii san keessa wanti dhadhageen history yoo dubbistu wanti ilaaltu jira. Ce'umsa irratti yoo mormiin nama mudatee jiraate malee hin jiru. Mallas Zeenaawii bari mormiin itti ka'e waggaa 10 booda. Malee it's not right away. Right away miti. Waggaa 10 booda turaniiti. Yooma san itti ka'ame hin jiru. Kuni mootummaa yooma san aangoo dhufe yooma san Nobel Peace Prize fudhate yooma san yaa'iin itti ka'e. Kun jechuun maali? Nama ga'umsa hin qabne, nama dandeettii hin qabne, nama sammuu kashalabbummaatiin, nama sammuu kaariitiin guddate, kopheetii beellaa fi xalagaatiin nama guddate ta'uudhaa irraa kan ka'e biyya kana qajeelee deemuu hin danda'u. Kan deemuu ni danda'u biyyattii fuudhee yoo Amaara kenne qofaadha. Sammuu san qaba. Sammuu san qaba. Ummata kanatu nuti warra biyya bulchuudhaaf dhalatee rabbiin nu muudee jedhan. There is nothing. Namni rabbi muudee hin jiru. Kanaaf aangawoonni biyyattii sana hanga irreedhaan aangotti dhufanii hanga filannoo ummataatiin aangotti dhufanitti mootummaan sun ka'uu qaba. Mootummaan laafaan fedhe dadhabaan fedhe wallaalaa biyya wallaaltuu fedhe iyyuu yoo qabaate sagalee ummataatiin yoo filate
hayyoota sana walitti qabee hojii itti kennee hojjechiisuudhaaf daarekshinii qabu. Bajata qofa walitti qabu. Poolisii baasu mootummaan ga'een isaa kan hojjetu hojjetaan. Abiyyi gadi bu'ee warri qonnaan dhaqu kijibaaf suuraa ka'u olii gaffiiga malee. Shimallis Abdiisaa akka yeroo yuunivarsiitii irratti basaastuu ture sun hadha biyya bulchaa basaastuu. Including Lammaa Magarsaa har'aa Oromoon isaaf dhaabbannu miti maal hojjetaa ture. Caasaa tikaa jala yoo seen maal hojjetaa turen. Oromoo basaasaan turre. Oromoo basaasuudhaaniin amantummaa argatanii hanga pirezidaantummaa aangoon kan itti kennu kun haqa lafa jiru. Jijjiiraman jennee waliin dhaabban. Jijjiiraman jennee yoo jarri hin jijjiiramnee jarri bakka sanitti deeman maaf Oromoon har'a kaleessa ji'a lamaa jijjiiramte umrii waggaa 25 guutuu waan biraa dalagaa turanii waggaa takka waggaa lama yookiin jama hojii 10 jijjiiramaniidhaaf Oromoon nama kanaaf qabsaa'ee lubbuu isaa kennuu qaba no. Siidaa tasaa warri dhaabee bar lammaafaa. Kana du'aa walitti taa'imnu. Lammaan nama siidaa tasaa ilmaan Oromoo biyya sanaan dhumatan xiyyaaraan gubbaa irraan summii itti darbaatiin bishooftutti fixan warri siidaa sana siidaa tasaa jedhee dhaabee bar jara. Warri bar OPDO'n bar warra ijoollee akkasitti dhumatte sanaa fi jara dhumatte dhiisanii waraanaaf galata har'allee kunoo uummata Gujii fixanii osoo waakkatan Wallagga fixanii osoo waakkatan Hararitti nama osoo ajjeesan. Jawaar Mohaammed guyyaa isa ajjeesuuf ka'anii ilmaan namaa dhumate. Adaamaa keessa waan godhamaa ture isin himu. Adaamaa keessatti poolisoonni jarri kun leenjifatan poolisiin addaa kun jechuudha. Jarri kun leenjisanii gadi ba'an yeroo ijoolleen Oromoo Adaamaa keessatti hiriira mataa isaanii fiigan yeroo waan godhaa turan isinitti himna. Evidensii warra achi jiru kan nuuf hime. Yoo ijoolleen Oromoodhaa yoo ijoolleen Oromoo gara ijoollee Amaaraatti fiigani Oromoo irraa dhorku. Yoo ijoolleen Amaaraa carraa argataniin guruppii godhanii bakka takkatti ijoollee Oromoo tumaatiin turan dhaabbatanii itti ilaalaa turteedha. Poolisoonni Adaamaa keessa yeroo san turan. Katumsiisee ficcisiisaa tureeyyuu poolisotaan yakkamtoota ijoollee Abiyyiin faati Lammaan faati eebbistee gadhee gayyaasti. Abbaa biraatii miti warra duraatiyyuu miti. Poolisoonni duraa akkuma duraatti sammuu sabaa seenanii turan. Sammuu sanas qabatanii turan. Garuu warra biyya fixaadha poolis komishinericha kan Wallagga keessatti ilma namaa fixaatiin ture fuudhanii yeroo aangootti deebisanii Shawaa Lixaa keessatti bulchaa aanaa ture poolisaan achitti nama fixaa ture hadha fuudhaniitiin ajaja poolisaa Oromiyaa kan godhan kun warra dhiiga ilmaan Oromootiin harka dhiqataa tureemi. Kanaaf hooggantoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa jiran baay'ee muraasa yoo ta'an malee hundi isaaniitu kan dhiiga ilmaan Oromoo yuunivarsiitii irraa ari'uun ilmaan Oromoo fuudhanii yuunivarsiitii keessa diinaaf kennuudhaan hin beekamne jira. Mee asaa fidanii yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran keessa barataa Oromoo fuudhee mootummaa